Namoota barreeffama afaan Oromoodhaa seeraan barreessuu hin dandeenyeef viidiyoo irraa kana keessatti aappii kiiboordii barreeffama afaan Oromoodhaa dogongora qubee tokko malee saffisaan waan tokko namaaf barreessuu yoo barbaadan barreessuudhaaf isin gargaaruu danda'u isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya aappii kana kan baay'een argaa itti fayyadamu viidiyoo kan laayik sheer gochuun nafaa turan hordofaa. Hayya daawwattoon kiyya aappii kana gabbuufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii irratti tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii irratti gola Oromiyaa tanii barreessitanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kan jala sanii baasa irratti tokkoof kilikni gootu ammallee asirratti gola Oromiyaa kan jiru irratti tokkoof kilikni gootu ammallee haala kan sitti fidaa saloota yookaan sarchii irratti tokkoof kilikni gootu bakka sarchii irratti qubee a fa na barreessan achi booda sarchii fuuldura kan kilikni gootu sarchii gootu achi booda haala kana suuraa kan sitti suuraa kan irratti tokkoof kilikni gootu achi booda absi gadi buufachuudhaaf sirra ultaa gadi deemtu ultaa deemtu manumaati achi booda dhumarratti qalamadii maadhaan kan barraa yaappii astu buufadhaa kan jalatti daawuloor keessatti daawuloor kan tuttaniiti aappii kana loluu keessatti buufatanii. Ayi daawwattoon kiyya aappii kan buufatanii yeroo galtan aappiin kana harka nama barmaa asirratti tokkoof kilikni gootu ammallee afaan Oromoo kiiboordii yookiin immoo Ingilishii kan awwaalaa kanarratti kan jechi afaan Oromoo kiiboordii jalatti inni filattu achi booda ammallee finishii kana kilik gootu. Ayi daawwattoon kiyya achi booda kiiboordii kana haala kana hojii isaa jalqaba jechuudha yeroo isin jechi tokko lama sadii barreessuu jalqabdan jechuudha as jalatti waan barreessuu barbaadan jechuudha yookiin waan barreessuuf deemtan as jalatti isinii fida jechuudha kan sirrii ta'e irratti kilik godhuudhaan jechuudha saffisaan dogongora qubee tokko malee namaaf barreessuu ni dandeessan jechuudha. Ammallee asirratti fakkii sagalee kanarratti kilik gootanii sagalee maan dubbattanii afaan Oromoodhaa isiniif barreessuu danda'a. Kiiboordii baay'ee tokko bareedaa ta'edha jechuudha. Kiiboordii hedduu takka isin gargaaruu danda'u afaan Oromoo barreessuudhaaf kiiboordii kana buufadhaatti itti fayyadamu.